naate bakka sambiraan bisaan jira humti jira miti otoo nama kana jedhuuti uumaata kanatti fakkaatu ture. Har'a garuu shiroo hanga shunkurtiin bulchaatutti danda'ee dhaabbadhu jechuudha. Danda'ee dhaabbadhu. Yoon itti fufee dhaabbadha nuun jedhee nan kufa jechuudha. Maaliif kuni sababa miidhama achirraan miidhamirraan qabee jechuudha. Asitti nyaata dhabee miti, dhugaatii dhabee miti, galata waaqayyoo nan ejjadha, nan argadha. Waan gora guddaa jechuudha. Ani mana madaamii keessatti waggaa dheeraadhaaf dalagee dogoggorri sun immoo miidhaa hangam akka anarra geessise isin immoo shamarran biyya arabaa jirtan martiin keessan jechuudha. Dogoggora ani dogoggoree irraa miidhame kan immoo jechuudha. Boru isin immoo akka irraa barattan abdiin qaba. Eenyuyyuu taanaan namoonni dura koo achi jirtanis jiraachuu dandeessu. Namoonni immoo ganaa deemtanis jiraachuu dandeessu. Namoonni immoo ammareefu deemtanii biyya arabaa mana namaa gola namaa keessa jirtan jiraachuu dandeessu jechuudha. Dogoggora kana garuu anarraa tokko jettanii akka barattan isiniin jechuun barbaada. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasuma immoo obboleewwan kiyya chaanaala koo hordofaa jirtan amantaa biraa taatanillee nagaan isiniif haa ta'u lafaaf bakka jirtan isiniin jedha. Kanatti aansuun egaa jechuudha. Mudannoo ani mudatameefiin akkasuma immoo mudannoo koorraa immoo namoonni baay'een akka barattaniif immoo isinii qabadheetiin dhufe jechuudha. Egaa abee maaltu si mudatee maal taatee mana madaamii keessatti jechuun ni dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee of ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Innis maali yoo jettanii ani akkuma nama tokko dalagadhuudhaaf yeroo gara biyya arabaa deeme jechuudha. Mana arabaa sana maal gochuuf yookiin immoo maaliif akkan deemellee hin beekun ture. Namni biyya alaa deema jechuu madhagoonyaan deeme malee namni tokko maalirraa of eeggachuu qaba? Mirgi isaa maalidha? Dirqamni isaa immoo maalidha? Achi keessatti immoo ofii isaa immoo akkamittiin of ta'ee jiraata kan jedhu ture. Gonkumaa hin yaaduun ture. Ani maali yaada? Hojjedhee madaamii koo gammachiisu. Madaamiin akka isheen kichanii na bira hin dhufne. Madaamiin akka isheen jecha tokko natti hin dubbanne. Yaanni koo isa kanadha. Yooma mana kana akkanatti bareecha, yoo mana akka kanatti tartiiba godha, yoo mana akka kanatti urgeessa kan jedhu malee jechuudha. Sammuu koo keessa waa'een koo gonkumaa hin jiru jechuudha. Ani yoom of ta'een booda namaaf ta'a kan jedhu gonkumaa sammuu koo keessa hin jiru jechuudha. Dhugaa waaqayyoo isiniin jedha. Har'areefan argaa, har'areefan baraa, wanti tokko immoo erga darbee namaa gala jechuudha. Inni yeroo sana immoo miidhaansaa yoom na qaqqabee har'a na qaqqabee jechuudha. Innis maali yoo jettanii fakkeenya shakaalota yookiin immoo hojjettoota biyyoota biraa yoo argitan jechuudha. Kanneen akka Filiippiinii, Sri Lankaa, Indoneeshiyaa, biyyoota kamiyyuu gahanaa, warreen akka Keeniyaa kanneen kana Itoophiyaan keessaa different bakka adda jechuudha Itoophiyaan. Warreen kun ganama yoo ka'an tokkoffaa irratti ganama yoo ka'an jechuudha. Yoo ka'an waan isaan godhan kichanii keessatti isaan argita. Killee 3, killee 4 hanga killee 5 kan nyaatan illee hin jiru jechuudha. Daabboo 2, 3 han nyaatan jiru. Shaayiin isaanii aannan adii sanas haa ta'u aannan artifishaalii hin jira mana arabaa keessa. Boodaraan aannanis hin jira. Reenboonii yookiin immoo halib saayiliinis hin jira. Wantoota hedduutu jira jechuudha mana arabaa keessa. Garuu dhugaa dubbachuuf yeroo isaan ganama ka'aniitiin nyaata sana nyaatan hodaam na jechisiisa ture. Hodaam kun qoonqooshii malee hin yaadduu hin jedha. Ani garuu ijoollee arabaaf ganama ka'een jechuudha. Otoo isaaniin ka'een saayitiin 11 ta'u jechuudha. Hirribni kan narraa badu bakka warreedii walumaa galatti saayitii 10tti hirribni narraa badee jira jechuudha. Saayitii 11tti ani ka'eera. Shaaworii galee bakka rifeensa koo sirreeffa ijaaba koo fadhee yuunifoormii koo qaqayyaradhee ani bakka qursii saayitii ijoolleen irribaa 11 walakkaatti ijoolleef irribaa yeroo kaaseen nyaata qopheessee isaan jala kaa'u. Garuu nyaatan qopheessu sana keessaa dhamdhama isaan ilaalu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo isiniin jedha. Sobeetiin miti. Miidhaa sanarraa barachuu dandeessu jechuudha. Yeroo sana
dhamdhama ashaboo itti godhee imminyaa gaafii shokshokaa godhee gaafii paankeekii godhee waan adda addaa godhee nan laadha ijoolleef jechuudha. Garuu gaaf tokko akkas godhee dhamdhama isaan ilaalu jechuudha. Hamma isaan narratti deebi'anii mana barumsaarraa dhufanitti jechuudha. Inni kun immoo anaan miidhaa guddaa narra geessise. Yeroo sana homaata kallee natti hin fakkaanne yeroo sana yoo baay'ate kiiloon koo gadi qannasaan deema iddoo ma argetti nan kufaa lafaan namaraa fedhii nyaataa already baqa walumaa galetti fedhii nyaataa narraa cufaa nyaanni akkam hundi yoo jiraate kan natti mi'aawu tokko yoo jiraate halib shayiifiin daabboo gogaasa jechuudha. Otoo juubaniin jiru binti betiriin otoo jiru marabbaan otoo jiru raashiin otoo jiru zbaatiin otoo waan hunda otoo shokshoqaan otoo jiruuti jechuudha. Hamma kana keessaati an daabboo gogaa fi halib shayii qofan barbaada jechuudha. Kuni fedhii makooti jechuudha. Inna antinaa shifanaan jetti isheen illee jechuudha. Gana ijoollee sanaaf laadhee mana baasee amma immoo kabraa qopheessee hani yeroo inni ka'ummoo qopheessee amma immoo ishiin immoo ganaa yeroo ijoollee dhufturraa qopheessee ganaa ijoollee yeroo dhuftu jechuudha. Lammataa ijoolleef qopheessee qursii lammataan irratti dhufanii nyaatanii asbeezaa adda addaa birriillee fu'atanii haqanii mana barumsaatti illee nyaatanii dhufu ijoolleen arabaa ni beektu. Ishee xixiqqoof immoo nyaanni sanduuqatti naqamee ni kennama. Sana godhee sanayyuu fixanii dhufanii narratti jechuudha. Lammataa yeroo isaaniif laadhee ka'een halib shayiif daabboo kana nyaadhan ture jechuudha. San booda halib shayiif daabboo kana otoo meeqarraa na waamanii guyyaa kana guutuu taa'een isaan eega dhugaa waaqayyoo siniin jedha. Bakka fedhiin qabu nyaachuumaaf jechuudha. Guyyaa kana guutuu taa'ee isaan eege yeroo isaan dhufan nyaatu miti yeroo isaan nyaatan xiqqoo ishee nyaadhu waan naan jedhuuf nan nyaadha yeroo sana jechuudha. Sanuu daabboo gogaa nyaadha. Daabboo gogaa fi halib shayii sana jechuudha. Yeroo kana daabboo tokko asan gangasha achan gangasha giddii afaan kiyya keessaa ba'uuf yeroo jedhuuni akkan taanetti haliba keessa gadi cuubeen daabboo sana nyaadha jechuudha. Inna dida baasi gati naan jedha jechuudha. Ruuziis akkasuma fooniin lukuudhaan masaalaa maal adda addaa godhee nyaachuuf akkas maanka lama fudhadhu kalaas stop na jibbisiise jechuudha. Inna yeroo warri Filiippiinii kun immoo sababa maaliin natti dhufe beektu? Sababa yeroo dabarsee nyaachuu irraa kan ka'e jechuudha. Sababa of ta'uu dhiisee namaaf ta'u dura qodaa misaa saayitii misaa irratti hamman qodaa itti qopheesse sana dhiqee kichanii xiriqriqqi godhee ixaana aarsee sanboodee anan taa'ee nyaadhu. Akka namni tokko na waamne taa'ee nyaadhee akka nama waan baay'ee wayii tokko nyaatutti taa'ee nyaadha jedheen jechuudha. Hamman kana qopheessutti deebi'een nyaadhu jechuudha. Ergan kana godheeti sanuu isaan misaa jalaa fuudhee qodaa dhiqee maal jedhe lammataa yookiin viizaa jedhu naan jetti yookiin futaayiree jedhu naan jetti yookiin keekee jedhu naan jetti yookiin wanta akkuma godhinaan jetti jechuudha. Yeroo sana immoo deebi'een maalan godhaa? Ariifachaa nyaachaa ariifachaa asii bukoo bukeessaa asirraa immoo nyaachaa asirraa immoo waan hashwaa keessa godhu sana gochaa jechuudha. Yeroo sana inni kun dogoggora koo akka ta'e naa galee jechuudha. Yeroo sana amma ufeetiin asitti ergan biyya galee jechuudha. Yoo nyaadhes dhiigan qabdu naan jedhu yoo dhuges dhiigan qabdu naan jedhu bakka dhugaa dubbachuuf baay'ee naara jechuudha. Dhugaa waaqayyo danda'ee dhaabachuu yeroo hin dandeenye aduun xiqqoo ishee sammuu kootti aduun xinnoo ishee bahee jennaan bakka dhaaba'utti kufuun ga'a jechuudha. Dhugaa waaqayyo siniin jedha maaliif narraa barattu siniin jedheetiniin ammoo nyaata tokko yoo nyaadhe nan dafqaa nan dadhabaa bakka mana yaalaa yoo dhaqe dhukkubni kee maal hir'ina dhiigaa nan nyaadhoo maaltu hir'ina dhiigaa natti fidu tokko olitti nyaadha jechuudha. Dhugaa waaqayyo siniin jedha tokko olitti jechuudha. Biyya keessatti namni galee dhugaa waaqayyo aduu keessanii gubataa walii gaddeemee waan adda addaa hojjetaa ni dadhabaa waa hedduu ta'a jechuudha. Ani garuu takkaa gadi hin baane dhugaa waaqayyo siniin jedha achuun qilleensuma fudhachuuf yoo dhufii koo gadi ba'eerraa kan hafe hojii takkatti hin buune nan ta'a yoo ta'e miidiyaa kana nan jedhaa kanarraa dhala jechuudha. Dadhabbiin tokko narraan ga'u garuu isa mana madaamii itti hojjedhu olitti hin dadhaba jechuudha. Isan mana sanatti hojjedhu olitti humna dhaba jechuudha. Shiroo tokko hojjetadhee nyaachuudhaaf
dhugaa waaqayyo sinija ganaa akkasitti ganaa kichin irratti gadi jee ganaa akkanatti gadi ciqilfadhe baqa ho'i akkamitti natti ufaa ammuma na dafqisiisu na jammarsiisa baqa anatoon bor gadi bahee waa tokko hojjechuudhaaf baay'ee ulfaata jechuudha innaa baay'een keessan narraa barattu jedheeti yaada dhugaa waaqayyo sinija maaliif jennaan har'aan walitti aansee akka yeroo sana mana arabaa yeroo jiru jechuudha iddoo tokko viizaan ejjedha iddoo tokko futaayiree ejjedha iddoo tokko keekiin ejjedha yoo xinnaate baqa sambiraan bisaan jira humti jira miti otoo namma kana ejjedhuuti omaata kanatti fakkaatu ture har'a garuu shiroo hanga shunkurtiin bulchaatutti danda'ee dhaabbadhu jechuudha danda'ee dhaabbadhu yoon itti fufee dhaabbadha nan jedhe nan kufa jechuudha maaliif kuni sababiidhama achirraan miidhamirraan qabee jechuudha asitti nyaata dhabee miti dhugaatii dhabee miti galata waaqayyoo nan ejjedha nan argadha waan asbeezaa barbaachisu hundumaa naa guuta jechuudha garuu immoo otoo akka maal ta'ee qaamni kiyya isa ta'e yookiin immoo gammadee baqa waa tokko hojjedhee of danda'uu hin dandeenye jechuudha maaliif narraa barachuu qabdu narraa barachuu aduun har'a aduu keessatti danda'ee dhaabbachuu hin danda'u hojii tokko dhaabbadhee itti fufee hojjechuu hin danda'u baqa kana biraan fedhii nyaataallee nyaannallee akkas giddiima nyaadha malee nyaanni inni jibbisiisa waa hundi baqa waa hundi dibbirtii ajaa'ibaatu namatti dhaga'ama jechuudha innaa mana yaalaa noq immoo kana nyaadhu jedhu kana dhugi jedhu kana nyaadhu jedhu isa isaan jedhan sanas inuma nyaadha jechuudha isa isaan godhi jedhan inuman godha jechuudha garuu dhiigni kee takkaa ol ka'uu hin danda'u jechuudha kiiloon kiyya ol ka'uu hin danda'u dhiigni kiyyallee takkaa hin dabalu jechuudha yoo ji'a naqes ji'a lamaan yoo naqes dhiigni kee garmalee gadi bu'ee jira dhiiga kee deebisuu qabda dhiiga kee sirreessuu qabda waan akkasii naan jedhu jechuudha innaa kana isiniin jechuu barbaade obboleewwan kiyya qaalii narraa baradhaa dhugaa waaqayyo isiniin jedha ganama yeroo kaatan dursaa qursii keessan nyaadhaa dursa of ta'aa boqonnaa ofiif laadhaa haati ormaatii gaafa irraa galtan baqa irraa galtanii dhimma keessan hin qabdu jechuudha sin galtan jennaan sin gaafa biyya galtan miidhamtu jechuudha asmaan qufaan naqabeetiin sagalee koof dhiifama isiniin jedha ganama ka'aa qursii keessan nyaadhaa misaa keessan yeroodhaan nyaadhaa fasaashii adda addaa yeroodhaan fayyadamaa isiniin jedha birrii keessaniin bitadhaa nyaadhaa yoo dhabdanillee jechuudha yoo dhabdanillee birrii keessan bitadhaa nyaadhaa gaafa yoo miidhamtu gaafa biyya galtan miidhamtu waan ta'eef isiniin jedha yaadaaf qeeqa dogoggora yoo jiraate immoo dhiifama naa godhaa isiniin jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja nagaan naa tura.